Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan biyya keessaa fi biyya alaarraa nu hordofaa jirtan kun sagantaa marii haala yerooti. Sagantaa marii haala yerootiin keessummoota lama qabadhee dhufee jira. Marii haala yeroo irratti kan adeemsifnu keessummoonni keenyallee obbo Hulluqaa Shaaroo fi obbo Shaaroo Hulluqaatii fi obbo Hamzaa Waariyooti. Sagantaa dhiyeessuun akka isin waliin turu Makkiyaa Hajiiti. Ogeessi kaameeraa fi suur-sagalee hojjennisi Boonaa Tasfaayin waliin jira. Hanga dhuma qophii keenyaan waliin turan affeerraa kenna. Tole keessummoota keenya sagantaa keenya irratti argamuu keessaniif baga nagaan dhuftan isiniin jalla. Galatooma isinis affeeruu keessanii. Hayyee obbo Hamzaa mee isinirraa eegalla. Oromiyaa keessa samoona kana yookaan naannawa kana haala garaagaraa yookaan bifa yoo duraan hin baratamin tokkotu deemaa jira. Isallee bifa godinaalee haaraa eegaluu akkasumas kutaa godinaalee kututu mul'achaa jira. Godinaalee haarawaa ijaaruuf maaliif barbaachise Oromiyaa keessatti yeroo kana? Egaa mootummaan tokko yoo ummataan filamee demokraatawaa ta'ee ummata keessaa bakka bu'ummaadhaan mana mootummaadhaa keessatti ummata san bakka bu'a jechuudha. Akka naannoottis ta'e akka guutuu biyyaatti akka federaalaatti jechuudha. Bakka bu'oonni paarlamaadhaan jiraatan aanaaleen jiran godinaaleen jiran hundi isaanii filannoo demokraatawaa yoo taasisan warroonni filaman kun sagalee ummataa san ta'uudhaan piroojeektiilee jiran kan misoomaa, kan ijaarsa hawaasummaadhaa, kan waliigalaa guutuu biyyaatis haa ta'u kan naannoo isaanii akkaataa itti ijaaruu itti danda'anitti karoora qabaachuu danda'an. Sun akkuma mootummoota adda addaa yookiin immoo godinoota adda addaatti wal adda ta'uu danda'a. Kanarraa gaafii keetitti deebi'uudhaaf wanni barbaachisuuf uummanni misoomuu barbaada. Jiruuf jireenyi isaa akka jabeeffatee jiraachuu barbaadu gaafii qabaataa jechuudha. Kanaaf namoonni miseensota paarlamaadhaa kan caffee Oromiyaatis ta'e kan federaalaa naannoo isaanii kana misoomsan. Misoomni kuni fayyaa irratti, barumsa irratti, karaa irratti, wantoota garaagaraa irratti giddugala godhatee ummata kana mariisisuudhaan maal barbaaddan jedhee ummataa wajji kominikeetu godhee marii ummataa wajji erga godhee booda marii godhee kana gaafii ummataa kana gara poolisiitti jijjiiranii eegas immoo piroojeektiileen bocaman sun dhufanii deebi'anii ummata keessatti hawaasa san keessatti ekskiit ta'an jechuudha. Wanni amma argaa jirru garuu murteeleen amma godina haaraanii oomna jedhamee dubbatamu kun akkuma isaan illeen dogoggora jedhanii dubbatan erga dogoggora ta'anii irraa deebuu qaban turan jechuudha. Osoo ummata kana giddu gara hin godhanne rakkoo jiru osoo laallu ummata osoo mariisifne hoogganoota aadaadhaa kaabbootii gadaadhaa manguddoo biyyaa qeerroof qarree dubartii ijoollee fi guddaa hunda osoo mariisifne murtiin akkasii gubbarraa itti kennamee fudhattan fudhadhaa yoon fudhannee immoo dhukkee isinirraa kaafna jechuun mootummaa diktaataraa yoo ta'e malee mootummaa demokraataa waan ta'u. Sababni barbaachiseef ummanni akka jiraatuuf ture. Ummata jireenya dhoorguudhaan amma ukkaamsaa jiran waan ta'eef wanni kun sirriidhaa miti jennee nutilleen dhalataan ilmaan achi keessaa dhalanne dogoggora akka ta'e abbootiinii fi hawwan keenyalleen dogoggora akka ta'e kanaan dura dhaabbachaadhaa jiran jechuudha. Hayyee bareeda. Obbo Shaaroo yaaduma obbo Hamzaan jedhan kanarratti Oromiyaa keessatti godina haarawaa ijaaruun wanti barbaachiseef maaliif kan jenne yaada isaan kaasan kanarratti dabala ta'uu qabaatame. Obbo Hamzaan kaasee jira. Godina haaraa ijaaruu misoomaa fi barbaachisuu danda'a. Uummata mari'achiisanii qaama dhimmi ilaallatu bakka bu'oota uummataa dargaggoota abbootii gadaa maanguddoo walitti qabanii akka gaafii isaanii uummati gaafatee gaafii isaanii deebisuu fi haala mijataan akka uummata saniif ta'utti godina baasuu hin danda'ama. Asiin durallee godini bayaatuma godini Oromiyaa 21 baye kun akkanuma bifuma kanaan bayaa ture. Kamiila kana ammoo sababa mormii uumeef qaba. Uummata adoo mari'achiisin, adoo maanguddoota hin mari'achiisin, adoo qaama kamiyyuu giddu galeessa hin godhatin seenaa fi haala qottuma lafa sanii misoomaayyuu bifa ta'uu hin dandeenyeen baye waan ta'eef mormii uume. Garuu godina baasuun akkuma isin jedhe dursa godini bayaatuma asii waan ta'eef baasuu hin danda'amatu.
Naage bareeda. Hawaasni keenya haala kanaan dura adeemsa qabsoo fi akkasumas jijjiirama dinagdee keessatti akkuma amma yaada itti kennitan godinaa fi aanoleen akka gama naannoo isaanii dhiyaatuuf iyyannoo guddaa adeemsaa turanii akkasumas tarsiimoo keessatti wanti sun jijjiiramaa ture. Haala amma jiru kana maaltu adda godha ka duraanii irraa? Kanaafi. Okay. Ka ammaa kun wanni adda isa taasisu kanaan durallee wanni akkanaa uumamee diddaa ummataatiin waan jijjiirameetu jira, waan fooyyeffamee jira. Kan ammaa immoo kan isa adda taasisu an fakkeenyaa fi lafa Arsiisi koomandoo irraa dubbadhaa, waa'ee madda walaabuutii fi oborsoo dubbadhaa, waa'ee harannaa bulluq dubbadha jechuudha. Kana jechuun Oromoo biraatiif hin dubbadhu jechuu miti, Oromummaadhaaf hin dubbadhu jechuu miti, Gujiif Booranaaf yookiin immoo Maccaaf Tuulamaaf hin dubbadhu jechuu miti. Ammoo dhimmi kun kallattiidhaan ardaasan laallata waan ta'eef, anillee ardaasan keessaa dhalataa ardaasan keessaa dhalate waan ta'eef, biyya demokraatawtuu taate biyya lixaa keessatti illee Noorz Ameerikaa fudhadha, Awustiraaliyaa biyyaan jiraadhu, Yurooppis dabalatee konstituantii jira. Warroota qubsuma naannoo sanii magaalaa sanii ardaa saniitu jira. Warroonni sun karaa nuu baasuu qabdanii yoo jedhe, mana buufata fayyaa nuu hojjechuu qabdanii yoo jedhe gaafii san bakka sani deebisuun numa danda'ama. Haa ta'u garuu immoo akkaataa baajetaatii fi qabeenya mootummaa saniitiin haalli ilaalamu jiraachuu ni danda'a, kun beekamaadha. Ammoo sababni godina haaraa amma uumame jennu kana jedhamu kana mormuuf an personally akkasuma immoo uummata keessaa dhaladhe saniif bakka bu'ee sagalee isaanii wanni ta'uuf tokkoffaa misooma uummanni kun gaafachuun dhugaadha. Misooma kanaaf immoo deebisaa kennuun illee sirriidha. Ammoo kara sirriin taaneen duudhaa uummata kanaa, seenaa uummata kanaa, manguddoo uummata kanaa, abbootii gadaadhaa, seenaa isaa waliigalaan qorqalbii uummata kanaa osoo laalle, osoo madaalle, qorannoo saayinsaa osoo goone, uummata osoo mariisifamne waan kana godhuun tokkoffaa nuuf madde walaabuu akkuma Oromoo waliigalaatiif maddi walaabuu handhuura yookiin immoo bakka seenaa Oromooti haa jedhamu malee handhuuraan kan kennamteef Ardaasi koomandoo kan odaa roobaatii fi odaa murtiidhaatiin walitti hidhata qabu. Magaalaa biraatiif lafa biraatiin illee adda jedhee ilaalaan fakkeenyaaf. Magaalaalee xixiqqoo yookiin immoo ardaa xixiqqaa bakka adda addaatti lafti lafa garaa nama nyaatti, haa ta'u bakka ijaarsi hawaasa kanaa waliigalatti yayyaba irratti buufate. Bakka handhuuraa isaa, bakka ganamee isaa Oromduroon itti isa dhalfate, bakka san irraa buqqaasuudhaaf akka biraatti maqaa jijjiiruun fafa dogoggora seenaadhaati jennee wanni mormannuuf kanaaf jechuudha. Kun misoomaa miti, diigmaa qorqalbiidhaa, diigmaa seenaa uummata kanaa waan ta'eef ragaalee isaa tarreessuun ni danda'ama jechuudha. Maddi walaabuu burqaa Oromootaati. Maddi walaabuu lafa seenaadhaati. Maddi walaabuu lafa qabsaa'otaati. Yeroo jedhamu Oromoon hundinuu akkuma jirutti waliin qooddatee maaliin gollichoo qabdi keessattuu golloo qabdi jedhan san amaanaa san waardiyyummaa san handhuuraa san kan kennameef ummata ardaa kanarra qubatee bara dheeraadhaaf achirra jiraatee odaa isaa irratti achitti qabaatee gaaddisa sanitti duudhaa isaa makkaadhoo isaa waliin tumatee ittiin waltaligu waan ta'eef qaamni hundinuu autonomiin isaa eeggamee akka Oromootti akka sirna gadaattu fakkeenyaaf yoo fudhanne gosoota sadeen kanneen yoo fudhanne maddi walaabuu ummata sikkoo mandootiin walitti hidhata qaba. Maddi walaabuu kan aanaa madda walaabuu qofaa miti. Odaan roobaa kan Arsiisi koomandooti malee ka aanaa oborsoo qofaa miti. Yoommoo Oromummaan sun jiraachuun qabdu wal waakkannaa aanaadhaan biyya uummannee murtee mataa keenyaa qabaanne yoo ka jedhamu taate malee akkas yoo taate lafti Arsiisi koomandoo kun uf danda'ee biyya ta'uu numa danda'a jechuudha. Ammoo akka amma murtii amma deeggaranii itti deebisanii maddi walaabuu gama Nagelle yookaan gama Booranaatitti akka cituudha kan murtaa'e. Godina Booranaa akka jala galuudha kan murtaa'e. Egaa hawaasa biyya addamee yookaan immoo dinagdee hawaasa akka dabalamu yookaan immoo jijjiirraa hawaasa kanaaf
murtee san erga ta'e maaliif achumatti madda walaabuu godina godhuu hin danda'amne? Maaliif gama Booranaa yookaan immoo madda walaabuu kutanii Booranaa dabarsuun barbaachise? Yoo kana jennu hawaasni keenya hawaasni Oromoo hawaasni Booranaatii fi Arsii uummanni komandoo achirra kan jiraatu madda walaabuurra kan jiraatu walitti bu'iinsi hawaasa kanaa uumamuu hin danda'u. Sababni mormannuufu isa kanaaf tokkoffaa uummanni kun mariisifamee hin jiru. Sababni mootummaan dhiyeeffatu ummata madda walaabuutiif oborsoottu misooma gaafate. Sababni mootummaan dhiyeeffatu kan. Lammaffaa lafa teenya gamasiin Somaaleen irraa ciraa jirti. Ummata kana sadii walitti finnee humna godina addaa humna qabaatu tokko uumuu qabnaa jedhanii justification isaan dhiyeeffatan kan. Justification isaan dhiyeeffatan kun immoo saayinsawaadhaa miti. Waan ummanni wayyabni irratti walii galee miti. Kaadireef kaabinee aanaa qofaatu namoota muraasa harkatti qabatee warra kaan immoo humnaan baasanii fuula isaanii ni agarta yeroo aanaa madda walaabuutti walgahii keessa ta'an fuula dukkanaa fuula gaddaa akka irraa mul'atu ifaan ifatti beekamaadha jechuudha. Manguddoota haga ta'e kun amma wal saaxiluu gahee jira wal saaxiluu yoo taate malee manguddoonnummaan isaan qabatan kun iyyuu ganamaaf galgalaan personally haasofsiisaadhaa ture jechuudha. Fedhiin isaanii maal akka ta'e nuti fedhiin keenya misooma gaafanne malee Boorana bahaa jalatti gannaalee gama akka nu dabarsanii miti. Waan kana immoo mootummaatu qabee olii gannu oofaa jiranii jedha. Kan amma asirratti disclose godhuun barbaadu yeroo isaanii eeggata jechuudha. Ragaa qabatamaan guyyaa guyyaadhaan waan hordofnu jechuudha. Fedhiin ummata saniitu godina achitti uummatee gahaadha. Proposaalas qopheessine kunoo kana fakkaata. Aanaa hanganattu gannaalee gamana jira. Gama jechuun gara Booranaa, gara Gujii, gara Nageelle jechuu kiyya. Gamana jechuun godina Baalee duraanii jechuu kiyya. So aanaalee kanneen walitti fiduudhaan gandoota jiran kunniin mataan isaatu risoorsii gahaa qabanii misoomuu yoo barbaachise achittuu godina ta'uun ni danda'ama. Even nutiin biyya alaa jiru daasporaa jirruyyuu karaa adda addaatiin aanjaa yoo jiraate lafa tana misoomsuudhaaf investimentiidhaaf galuu ni dandeenya. Ummata keenyas ni gargaarra. Yuunivarsiitii barbaachisu, buufata fayyaa barbaachisu ijaaruun ni danda'ama. Maaliif gama ceesiftan yeroo jedhamu as keessa dantaa addaattu jira jechuudha. Shakkiin nuti qabnu ummanni Oromoon biraatillee qabu. Naannoolee kana kontirobaandiidhaaf akka isaanii mijatutti albuuda warqee Gujii keessaa bahu, albuuda Harannaa Bulluq keessaa bahu, lafa gammoojjii tana keessaa bahu namoonni gubbatti monopoliidhaan qabatanii guruppii mootummaa kana keessa ijaarameetu jira. Shakkiin ummataa isa kana jechuudha. Maaliif ummata mariisifne? Maaliif dimokiraataa waan ta'an? Maaliif ifoomee gadi hin baane? Misoomni dhugaadhaa achitti illee ta'uu numa danda'a. Maaliif mooyyal irraa kaasanii dalloo mannaa walitti hidhanii kiiloomeetira 400 ol? Kun misooma ta'a. Yoo ummanni naannoo sanii nurraa fagaate goobba ka jedhan taate dalloo mannaa irratti magaalaan ta'e godinni achitti ta'uu numa danda'a jechuudha. Ergaa addaa qabaa jechuudha. Yaada keessan irratti dhiifama wajjin hawaasni shakkii kontirobaandii yookaan immoo saamicha lafaa fi albuuda naannoo saniitiin kana wal qabachuu danda'ama jedhameetiin waan kanaaf mormataa jira. Hawaasni kun kan mormataa jiru shakkii kanarraa kan ka'eeti immoo waan maddi walaabuu Boorana jala galeef. Faaktaroota hedduu jira. Shakkiin kunis ni jira. Lammaffaa immoo akka sirna gadaatti odaan hundinuu ni jira. Odaaleen jiran shanan akka sirna gadaatti odaan roobaa odaa hangafaati. Seera 500 achitti tumame. Kan achitti ragga'e immoo 250. Seerri 250 irraa hafe immoo odaalee 4 biraatti raabsame. Odaan irraa maayyiidhaa seerri itti lallabame odaa bultumi. Achirraa ka'ee odaa mormor dhaqee odaa mormor irraan odaa nabee dhaqee san booda immoo odaa bisil dhaqee ka irraa maayyiidhaa odaa bultumitti seerri 500 ragga'e akka sirna gadaatti. Duudhaa sirna gadaadhaa caaseffama sirna gadaadhaa kana bakka hangafa odaan roobaatiif odaan murtiidhaa jiru lafaan dhuura gadaameessaa dimokirasiidhaa gadaameessaa goototaa qabsaa'otaa mallattoo bilisummaadhaa kana maaliif seenaan kun jijjiirama? Odaan kun maaliif achirraa buqqa'ee bulchiinsa biraa bira galaa?
rakkoo uumuu danda'a kan jedhu sodaan badiin guddaan tokko isa kana jechuun. Kana jechuun sirna gadaadhaa faalleessee jira. Ummata kana tuffatee jira. Kanaaf tuffiin kun gaarii hin ta'u ka jedhuun mormachaadhaa jira. Shakkiin kun illee akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Hayyoo ulfaadha obbo Hamzaa. Obbo Shaaromee hawaasni keenya Oromoon Gujii naannawa san jiraatan yookaan aanaa sadeen san keessa jiraatan hedduu mormaa turanii yaadaa fi murtee mootummaa murteesse kana mormii irra turanii lubbuun namallee kan darbetu dhagahamaa jira. Hawaasni kun mormii isaanii kana mootummaan hangam akka dhaga'ee fi furmaata maalii kennaafeera? Walumaa galatti mormiin garas jiruuf furmaata hin arganne mootummaan jalqaba irraayyuu godina Gujii diigee teessoon magaalaan Nageellee godina Gujiitii Quttuma Gujiitii Gujii waggaa 21 teessuma Gujii turtee jechuudha. Waan takka uummata marachiisee akkanumaan dhufanii godina san diiganii achi kaasanii godina kana kaasanii magaalaa aanaa sadiin qofa doonteen magaalaa akka Harqalloo, magaalaa akka Jiddoolaa, magaalaa akka Gannaalee dabalatee godina haaraa jalatti hundeessan magaalaa Nageellee dabalatee jechuudha. Mormiin kun lubbuu haga ammaan tanaa lubbuun nama jaha duraan darree ture guyyaa kaleessaallee nama tokko ajjeesanii jiranii guyyuma guyyaan waraana raayyaattis biyyaa dabalatee humni poolisii achi keessa jiru gaafii uummati karaa nagaatiin gaafatu haga ammaan tanaa uummati dhagaan darbinee waan tokko waan balleesse hin qabu karaa nagaatii hiriira bahee mootummaaf gaafii isaa gaafataa jira. Mootummaa haga ammaan tanaa waan deebise hin qabu garuu jaarrotiif abbootiin gadaa mootummaa naannoo Oromiyaa bira deemanii yaamee ture achirratti murteen darbe dogongoraa jedhanii akka waan maqaa san sirreessanuu maqaa san jijjiirraa gosa sadii walta deebi'a maqaa san baafadhaa waan jedhan kaasanii kunillee gujiin fuutu sababi gujiin fuuneefillee nuti nami mana keeti keessaa gadi si baasee gadi si ari'ee itti marenna maqaa biraatti si baanya ka jedhu gujii hin fudhatu mormii ittuma fufee akkas fakkaatti jechuu haali amma mormiin walii galatti jijjiirraa maqaa ittisanii jijjiirraa yoo jettan maal jechuuf? Maal tokkoffaa walumaa gala reeshoo uummata naannoo san qubatu godina Gujii keessatti aanaalee 16 ol qaba. Achi keessaa Booranni aanaa 2 keessa qubata aanaan lamaan sun ganda 10. Arsiillee aanaa sadiinuu aanaa sadii Gooroo Doolaa keessa jira gara ganda 6. Godinni kun godina Gujiiti lafti sun lafa Gujiiti. Lafa godina Gujii teetee teessuma Gujii teetee waggaa dheeraaf tajaajilaa turte. Dhufanii Gujii keessaa addee tanaa deema godini kun godina biraa ta'ee jira jedhanii godina Gujii diiganii keessaa oofanii eegi ammoo loli ka'een duuba murteen dogongoraa sirriin dogongorree amma ammoo deebi'aa maqaa baafadhaa jedhan. Kana wanni nu fudhatuu dandeefi mootummaa naannoo Oromiyaati jedha kan abbootii gadaatiif deebisarraa wanni fudhatuu dandeenye namni mana keessirraa diigee lafa keessirraa diigee lafa ta'e teessuma ta'e mana keeti lafa aadaatti qabdu lafa seenaatti qabdu lafa jila keeti addaa seenaa qabeessa keessaa si baasee amma ammoo deebi'ee maqaa itti baafadhaa waan jedhu akka filannootti dhiyeessee kana Gujii hin fudhatu ammallee godin keenya addeen nu deebi'uuti mani keenya haa kabajamuu lafti keenya haa kabajamtuuti waan jedhu jechuudha. Tole yaada gaariidha. Mee aanawwan kun godina addaa ta'uuf yoo ta'e uummanni Gujii maal miidhamaa yookaan immoo yoo kan aanan kun deebi'uuf ta'e maal fayyadaman? Jalqabumaa haaluma baagiraawundii lafa sanirra jiru sii kaasuufi mootummaa sirna dhufaa darbaa keessatti magaalaan Nageelle lafti jedhattu tuni gosa sadii walta bahee maqaa isaa baafatee Quttuma gosa sadiitii jechuudha. Gama kaaniin Booranni hin jira, Gujii hin jira, Arsiin hin jira. Bara kan sirnoota darbaa kana keessatti sababoota adda addaatiin fakkeenyaa fi Gujiin mootummaa sirna Haile Sillaasee illee mormaa ture, wal'aa ture, walii galfataan turre. Sababa kanaan maal godhanii uummata Gujii kana Sidaamoo kiflaa gareedhanii Sidaamoo jala caasessanii Booranaa Awuraajjaa jedhanii Booranaa Awuraajjaan kun teessuma isaa Nageelle ture. Deebii ammallee Booranaa Akkabaaba Astadaadar jedhanii mootummaa itti aanullee teessuma isaa naannoo san godhatee Booranaa zoonillee jedhanii achuma godhate. Gaafa ammoo Gujiin godina argatee godinni teessuma Booranaa yaaballoo bahee ha Gujii Nageellee hafee jechuudha. Lafa tana ammoo teessuma naannoo lafa Gujii tana keessa gosi irra guddaan kan jiru Gujii Arsiillee keessaa Booranillee keessaa uummatuma kana jala bulaa jechuudha. Deebi'anii ammoo hadha irraa fuudhanii argite reeshoon baay'ina uummataa illee ilaalte gandi kudhanii karaa kamii yookaan herrega kamiini godina ta'ee maqaa godina isaa qabaate lafa namaa fuudhanii ciranii kennanii jechuudha. Godina iyyuu adoo barbaachisaa ta'ee gaafii uummataa ta'ee uummata naannoo sanii marachiisanii seenaa lafa saniitiin baasuu qaban. Kuni aadaa uummata kanaa cabsan.
safuu uummata kanaa cabsan. Ardaa jilaa uummata ku addeessan keessaa qabu. Quttuma uummata addeessan keessaa qabu cabsanii uummata kana tuffatanii dhufan waan ta'eef tokkoffaa hin fudhatamuu jechuudha. Hamilee uummati kun ittiin dubbatuuf seenaa isaa cabsanii qalbii isaa cabsanii lafa san kennaa waan ta'eef sirna gadaa cabsaa jechuun kun karaa kanaa uummata kana miidhaa. Karaa kaaniin eegi Oromoo waliin buluun barbaachisu ta'e Oromoon duruu Gujii jala bulu. Fuudhanii maqaa biraatti kennuun maaliif barbaachisa? Maantu hanqate wanni jedhulleen gaafii biraatiin nama buusaa gaafii Gujiitii moti. Latti ka Gujiitii manni ka Gujiitii gaafiin gaafii Gujiitii moti waan ta'eef Gujii hin fudhatu jechuudha. Tole bareedaadha. Obbo Hamzaa haalli amma biyya keenya keessatti yookaan Oromiyaa keessattuu naannoo Arsii yookaan Sikomandoo akkasumas Oromoo Gujii irratti adeemsifamaa jiru kuni kanumatti dhaabbatamoo hawaasa birallee hawaasa kutaa biraa Oromoo kutaa birallee qaqqabuu danda'attanii yaaddan? Kanaan durallee dubbachaadhaa ture. Namni keenya baay'een isaa garuma miiraatti deemaa dubbii tana sirriitti xiinxalee ilaalaadhaan jiru. Mootummaadhaafis wanni dhaamaadhaa jirru yeroo adda addaatti rakkoon keessoodhaan ka'e kun keessa namaa balleessee keessa biyyaallee balleessuu danda'a. Booressuu danda'a. Waan kana xiqqeessuun hin barbaachisu. Mala falatti barbaaduun gaarii. Xiiqii mootummaan illee xiiqii qabachuun hin barbaachisu. Keessattuu uummataa wajji. Kaadiree xixiqqoo laaluudhaan fakkeenyaaf aanaa maddaatti waan godhame walgahii uummata humnaan yaamanii jaalateeti uummanni kan jedhu waan akkasii sanniin godhan. Gama kaaniin immoo even ammumayyuu seenaa jijjiiruu jalqaban. Maal jennaan walaabuu jil'oo ka Boorana Karrayyuuti. Kana yeroo jedhan uummata Sikkomandootii fi kan sabboof goonaa walitti diraa jiran jechuudha. Akkuma Gujii fi Booranni walitti diramaadhaa ture jechuudha. Yeroo nuti maqaa gosoota kanneenii kaafnu jibba gosa kamiitiif illee qabaachuu osoo hin taane namoonni garaagaraa iyyachaadhaa turan jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee Booranaa hoggaan dubbadhu Boorana maqaa dhooyte maaliif maqaa dhooyte jedhee kan dallanu hedduu jira jechuudha. Oromoodhaatii miti maddi olaabuu Boorana jala yoo gale maalii kan jedhu fa'aa jira jechuudha. Hubannoodhaaf akka ta'uu danda'utti hammeenyi inni qabu gadoon inni kaasu akka amma namni laayyootti ilaalu kana osoo hin taane duudhaa santu cabaa jira. Sirna gadaa santu cabaa jira. Ibin mootummaan wanni jedhu ardaa jila keessan bakka barbaaddanitti Oromiyaa guutuu keessatti deemtanii geggeeffachuu hin dandeettanii. Kun cafliqee gizaa akka warra Habashoonni jedhanii san jechuudha. Hin fudhannu kana. Tasuma fudhachuu hin dandeenyu. Because aadaan sirna gadaadhaa duudhaan Oromduroon duudhate caayaa mataa isaa qaba jechaadhaa jirra. Wanni dubbachaadhaa jirru kana. Oromoofis wanni galuu qabu. Sabaaf sablammoota biraa dhiisi. Dabree uummata kana keessa afaan Amaaraatiin deebi'anii of tangaasan meeqaatamtu jira jechuudha. Kun sheemi. Nuti keessoo keenyatti waliin rakkoo fixachuu akka gadaatti waliin mari'achuu mootummaan kunillee uummata dhagahee rakkoo kana furuu qaba yeroo jennutti of course mootummaan amma humna qabaa qawwee harkaa qabaa uummata hacuucee akka barbaadetti fudhachiisuu danda'a. Garuu wanni kun immoo yeroo biraatti konsekensii biraa kafalchiisuu danda'a jennee konsernii nu dhagaamu ibsaadhaa jirra jechuudha. Maaltu hammaatee ka jettuufi sirna gadaattu cabaa jira. Sirni gadaadhaa kan walaabuu kan odaa roobaa odaa murtiidhaa diigame akka isaaniitiif jechuudha. Sammuu keenya keessatti garuu Sikkomandoo keessatti hin diigamne ni falmanna malee dinnee jirra jechaadhaa jirra. Warra aanaa tokkoof lamaa yookiin immoo achi keessaa namoota muraasa qabatanii akkasiin murteessani jechuun hin ta'u. Sirna gadaattu cabaa jira, bokkuu gadaattu cabaa jira, kan Sikkomandoo cabe jechuun kan Kontomaa Daarimuu cabe jechuudha, kan Sabboo Goonaa cabe jechuudha, kan Maccaaf Tuulamaa cabe jechuudha, kan Ituuf Humbannaa Franqalloo cabe jechuudha. Waan kana Oromoon biraalleen callisee ilaaluun qabudha. Abbootiin gadaa walii galaatu yoo dhugumatti gadaan sun dhugaa ta'e, yoo dhugumatti odaan roobaa hangafa ta'e, yoo dhugumatti odaan nabeetiif odaaleen biraa odaa sirna gadaadhaatiin akkasitti moggaafamee kalaqa sirna gadaadhaa yoo ta'e gabbahanii dubbachuu danda'uudha qaba. Because wanni kun waan Arsii Sikkomandoo qofaa miti. Wanni kun waan Gujii qofaa miti. Wanni kun waan Booranaa qofaa miti. Dogoggora seenaadhaatu hojjetamaadhaa jira. Uummata kana walitti buusuutu dhufaadhaa jira. Amma Gujiiniif Booranni qorrama walitti hin qabu jechuu dandeessaa? Waggaa 20 dabra waliin komanne jechuu dandeenya?
komii arsiillee jidduu kana fidaa jiran jechuudha. Political consumption qofaadhaaf. Kun dogoggora seenaadhaati, dogoggora gadaadhaati, dogoggora aadaadhaati, dogoggora eenyummaadhaati, badii guddaadha jechaa jirra. Amma arsiin sikkoo mandoo dhiifamaa wajji. Arsiin sikkoo mandoo qubsumni isaa guddaa. Ummanni kunillee guddaa jedhee dubbachaadhaa jira. Ummanni miiliyoona 15 haga 16 yoo jedhe qaamni biraa aaruun qabu. Waan rabbi nu badhaase kun baay'eedha. Akkuma Itoophiyaa keessatti Oromoon kabajamee bakka isaan malu argachuu qaba jedhanii warroonni amma baallii harkaa qaban mootummaa bulchina jedhan kun falmatan Oromoo keessatti illee arsiin sikkoo mandoo qubsuma isaa irratti akka baay'ina isaatiin akka qabeenya isaatiin bakka isaa malu argachuu qabaa. Inni biraa kaabinootaaf kaadiroota caffee Oromiyaa fi paarlamaa keessa jiran akkanuma gugguufanii taa'uu qofaa osoo hin taane ummata bakka bu'aniif san gabbahanii dubbachuu. Aniin daasporaadhaa gabbahee dubbachuu osoo hin taane isaanii ummata san bakka bu'eetu har'a gabbahee dubbachuu danda'u qaba. Duuba yoo ukkaanfamtan homaa godhuu hin dandeenyu ba'a. Dimokiraasiin sun dhugaa yoo hin taane yoo hacuuccaan akkasii jiraate gabbahaa lakki wanni kun sirriidha jedha ummata dubbadha isin dhageenya. Warroonni hundi isaa kafilatee paarlamaa keessaa caffee keessaa qabu qaba. Gabbahanii yoo dubbatan mee isin mootummaas deeggara yaada kanas deeggara dandeettan morma yaaduma keessanuu gabbaanee miidiyaa irratti arguu barbaanna. Rakkoo godina kana uumuudhaa uumame kana kan Gujiitiis kan paarlamaa caffee keessa jiru kan Booranaatiis kan Arsii sikkoo mandootiis miidiyaa irratti gabbaa ummataaf ifa godha. Ummatatu isin file waan ta'eef misoomni ummataa isin laallata waan ta'eef pirojektiin kun isin laallata waan ta'eef maaliif ukkaamamtan gabbaa dubbadhaa duuba. Kiyya qofaa miti, kashaaruu qofaa miti, kan namoota daasporaa qofaa miti, namoota biyya keessa jiran haga ta'ee ummata bal'aa miti. Ummata paarlamaa keessa jiru mee gabbaa dubbadhaa lakki ushururuun jedhinaaga. Mootummaan dhufaa dabraan hin dabra, siyaasaan ni dabra. Kanaaf badii guddaadhaa wanni jedhuuf kanaaf. Yaada dabalataa walumaan nu ibsitanii ummanni lafti sikkoo mandoo lafa bal'aadha, hawaasa bal'aa ofirraa qaba. Isa kun madda walaabuu qofaa miti. Naannoo bakka sadiin lafti sikkoo mandoo qoodamaa jira. Fakkeenyaaf karaa Shawaatti Shawaa waldaangessu aanaa Zuwaay Duudaa, karaa Harargee waldaangessuun aanaa Colleetiin lafti kun Harargee karaa Colleetiin karaa Harargeetiin Colleen Harargee jala akka galu Zuwaay Duudaa immoo gama Shawaatitti akka deebi'uuf wanti kunillee murteerra jira. Hawaasa Arsii kana ummata kanaan wal lolchisiisuuf jecha sirrii dalagamaa jiru. Mee maal isinitti fakkaata? Hawaasni Shawaa yookaan immoo Harargee waan kana dhaabsisuuf hawaasa nagaa waliin jiraate kana nageenya kan waaraa buusuudhaaf maal gochuu qaba hawaasni kun? Akkamiin hanga hundumootu hawaasa kanarratti maal akka adeeme yaada maalii qabda? Ani akkuma Itoophiyaa san keessatti Oromoon hacuucamee jira, mirga dhabee jira jedhee Oromoota biraatiin wajji Oromummaa tokko taanee akka sirna gadaatti wal kabanyee tokkummaa keenya, unity keenya. Amma loogoo kana yoo agarte balaan kun rakkoon kun ni kaa jedheetii miti akkana kaase. Wanni jedhu maal akka ta'e beektaa? Restoring peace, unity and development. Kana mootummaan naqataree yookiin immoo paartiin morkattoota naqataranii yookiin immoo dantaan addaa naqataree osoo hin taane waan na keessa jiru irraa dubbadha. Restoring peace, unity and development. Kana jechuun misooma isaan baana sila. Nagaa uumtee, tokkummaa uumtee, misooma uumta. Yoo kun hin jiraanne, yoo nageenyi hin jiraanne misoomni hin jiru. Duuba waan gaafii ati na gaafatteef waan kanarratti akkuma Oromoodhaaf Itoophiyaa keessatti falmadhu san ani maqaan kiyya yoo bade, maqaan abbaa kiyyaa yoo bade, qeen abbaa kiyyaa yoo badde sirna gadaattu naan jedhee duudhaa ganamaattu naan jedhee akkasitti na barsiisan, akkasittiin baradhe, akkasittiin qorqalbii kiyya jaare of bira dabree maatii kiyyallee ijoollee kiyyallee jaare. Qorqalbii xiinsammuu gadaadhaan walitti hidhattu kana jaalalaaf kabajaa Oromummaadhaan akkasii waliin jiraannu kana Oromummaan biraatu nu hubachuu kan qabu
gariin waan gandaati waan gosa ati yoo gosan qabaanne xiqqaa alaa gale jechuudha Oromoo natti hin fakkaatu. Yoo gosa keetiif hin dubbanne yoo abbaa keetiif hin dubbanne yoo abbaa kee dhoyfatte Oromummaa sanuu hin qabdu jedha akka sirna gadaatti. Ati abbaa uf kabajjee abbaa kee beeytee himattee uumaa dhagaa uumaa jallisuu hin dandeessu. God given right. Waan rabbiin ittiin si dhangee ittiin si uume. Warroonni uumaa jallifna jedhan sun duudhaa ganamaa san fudhatanii hin jiran sirna gadaa fudhatanii hin jiran. Oromoon biraallee wanni hubachuu qabu atilleen akkasitti beekuu qabda. An yeroo si koomandurraa dubbachuudhaaf deemu abboo Oromoodhaaf dubbachaa turte tokkummaa jechaa turte gandatti gaggaltee ka jedhu meeqaatamtu jira. Situ gandatti gaggalee gadi galoo ta'e yoo ta'e malee ka akkas jedhu sun an gandatti hin galle. An ardaa qofatti hin galle. Mirgatu sarbamee bilisummaatu sarbamee demokrasiitu hin jirre iftoominaatu hin jirre kanaaf gabbayee booldi godhee dubbachaadhaa jira. Gaafiin kan kee ummata guddaa kana akka Itoophiyaa keessatti Oromoo marginalized Habashaan godhaadhaa turte san hubadhu booldi godhee jala mureesii hima. Ummata Arsiisi koomandoo kana ka qubsuma bal'aa ardaa bal'aa qabu kan seenaa bal'aa qabu gootummaa guddaa qabu risoorsii gaha isa bira dabre Arabaaf ta'u qabu. Dhiheenya kana kumtaala miiliyoona tokkoo fi tuqaa wahii kan Dr. Abiyyi dhaqee irraa fudhate ummanni kun harka dhahee fi si deeggarraa jedhee irraa fudhate ardaa kana keessaa bahe. Garuu ardaan sun madda olaabuutti, oborsotti, raayituutti, sawweenatti ummanni sun akkuma har'a ummanni Booranaa, ummanni Gujiidhaa hongeen ajjeesaadhaa jirtu hongeen fixaa jira ka miidiyaan hin agarre jechuudha. Duuba ummata guddaa kana seenaa guddaa kana qabeenya guddaa kana lafa bal'oo tana ardaa uumamaan rabbi nu badhaasee itti nu kenne kana Oromummaan biraatu hacuuccaa sirratti gootee marginalize godhuun qooda isaaf barbaachisu mootummaa keessaayis dhabuun aangawoota achi keessa jiraniyyuu systematically eliminate godhuun xiqqeessuun isaa walirratti kaasuun walirratti ijaarsisanii tooftaadhaan akkuma nafxanyoonni Oromoo irratti Itoophiyaa keessatti godhanii ati seenaan qabdu lafan qabdu afaan hin qabdu aadaan qabdu qabeenyi keetii miti gabbaruma qofaanatti fidi jedhan san gartee Oromoon guruppa walirratti ijaarrattee maafiyaa walirratti ijaarrattee ummata guddaa kabajamaadhaaf qabsaawaa kana marginalize godhaa jirti. Warri paarlamaa jirtus warri caffee jirtus abbootiin qabeenyaatis manguddoonni biyyaatis aayyoonninis qeerroo fi qarree kana sirriitti jala muree itti himuun barbaada. Namoota garitti hadhaa'uun ni mala. Hadhaa'uun ni mala. Kun garuu dhugaa lafa deemtu dhugaa jirti. Hadhaa'uun ni mala beeka. Namni hedduu waa hedduu jechuu danda'a. Yoo kun hin kabajamne Oromummaan hin kabajamne. Kanaan siin jechuu barbaade fayyaa ta'e. Hayyee fadhaa yaada badhaan filataniif obbo Shaarumee hawaasni keenya kan Oromoo kutaa 11 yaada kana kan mormaa jiranillee ni jiran akkasumatti kan mootu akkasuma kaadiroon yookaan immoo warroonni fedhii yookaan immoo faayidaa dhuunfaa isaanii barbaachaaf waan san deeggaraa jiranillee ni jiran. Hawaasa kana gidduu nageenyi bu'uuf hawaasni Oromoo akka nageenyi bu'uuf hawaasni Oromoo maal gochuu qaba? Fedhii isaanii malee murtii murtaayaa jiru kana murtiin kun erga murtaa'ellee yoo kan murtaa'ullee taate hawaasni kun nageenya akkamitti yookaan sodaa akkamitti uumama jettee yaadda? Ulfaadhi wayyamii akkuma waliigalaatitti daangaa irra lolii karaa adda addaatiin loliin jira. Keessattuu Gujiin Sidaama wal daangessaa Sidaama walii lola jira. Gedoo walii akkasanii, Koyiraa walii akkasanii, Konsoo walii akkasanii, Amaaroo Killoo walii akkasanii, Burji walii akkasanii jechuun naannoo kun daangaa kana uummati kun yennaa hunda lolumaa eegataa bifa wal fakkaatuuni. Oromoo Booranaa wajjin magaalaa Nageelle irratti wal dhabaa tureera. Bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti wal dhabi magaalaa san teessuma godinaati magaalaa Nageelle maqaa ishii duraan Qarsaa Bilbiloo ture eega walitti deebi'anii Oromoo maqaa san Nageelle baafataniin duuba sirni dhufaa darbaan kun maqaa san Nageelle Booranaa yeroo ta'etti jedhee yaamaa ture. Achirraa kaasee sababa kana Nageelle Booranaa irratti Oromoo wal dhabee Oromoo lakkoofsaan guddaa achirra dhumateera jechuudha. Waan bara san qaamaa achi jira waan qaamaan beeku jechuudha. Deebi'anii gaafa san maqaa Nageelleeti eegi murteessanii nageenyi lafa sanii bu'ee
loli ku haga ammaan kaane walakkaa sanitti adootum tanaan jiru uummata walitti kaasuuf Oromoon Booranaaf Gujii achirra wal dhaba jira Arsiiletti dabalanii daangaas akka inni nagaa horan akka uummata Oromoo wal fixu akka inni wal nyaatu walakkaa sanitti ammoo fedha kontirobaandii saamicha albuudaa garaa keessattuu amma lafa Gujii irraa gadi kutan tana saamichaaf lafa mijeeffatanii Gujii irraa gadi kutanii jechuudha. Kanaaf maal fakkaata nageenyi lafa sanii maal fakkaata kan jetteef guyyaa murtiin kun darbe uummati keenya lafa dhiiga isaatii eege lafa irra lubbuun namaa badde isa tuffatanii fooddaa televizyiiniitiin gabbaa'in kennine gaafa jedhan sani balaa guddatti uumamuuf ture jechuudha. Uummati duubatti hin deebi'u lafa isaa tarkaanfii tokko Gujii niitii isaatiif lafa isaa namatti dhiisu niitii illee gaafa inni du'e dhaala. Inni du'e haga du'e darus itti dhiisu lafa isaa jettee irraa fudhatta malee akkasitti dhaabattee namaa kennitee sitta ta'ee siin daatu jechuudha. Kana jechuun wanni wal fakkaataan keessattuu maanti jira akka waliigalaatitti hubannaan dogongoraa jira. Giddu galeessatti kan jiruu fi gara kibbaa kanarra kan jiru haali teessuma hawaasa lafa sanii garagara. Gujii fi Arsiin lafa Sumaalee irraa dhooggataa aadaa isaanii sirna isaanii eegatanii indipendentii jiraatanii jechuudha. Akka gara giddu galeessaa kanaa mootummaa aadaa uummata lafa sanii illee akkas. Isa kanarratti gaafa daangaan sun akkasitti uummata latti sun godina san jala galte loli ka'uuf ture uummata ammoo dhaabatee dubbiin kana eentu godhe mootummaa waltanuu naqe uummata kanaa waliin nu balleessuuf deema nuti mootummaa gaafan Oromoorraa Booranarraa gaafii hin qabnu gaafiin teenna uummata mootummaa waliin jedhanii gaafii gara mootummaatti deebisanii jechuudha. Oromoon maan jedha latti sun Goondaree jala galte mee Tigraay fudhate Sumaalee fudhate jedhan. Eegi akkana jedhan teete duraan Gujii jala gaafa bulaa turte Amaaraa fudhate lafa sana. Moo Suudanii dhufee fudhate Gujii keessa gaafa bulaa turte jechuudha. Kuni yaada dogongoraati. Latti Oromoo gaddarri ta'e as darri ta'e ammoo eegi rakkoon qabaanne teete teessuma Gujiiti ardaa Gujiiti lafa Gujii jala jirti Gujii jala haa bultu. Yoo ammoo kun hin ta'u ta'e maanti dhufaa lola dhufuuf deemu kana abbootiin gadaa Oromoo aktivistoon rogeeyyii Oromoo qaamooti garaagaraa rakkoo kana gadi ta'anii ilaaluu qabu. Maaltu rakkoo kana uumame? Maaltu lafa kana uumame? Dhugaan lafa kanarra jiru maal fakkaata? Seenaan lafa kanarra jiru maal fakkaata? Latti Oromoo bardur fiiltuu turte. Liiban zoonii amma liiban tana geellee qofa miti liiban biraatiin liiban zoonii jedhu Sumaaleen kan. Sumaaleen lafa isa haga irra aatu haga loltu dhuftee nageellee jali ol dhaabdee jechuudha. Seenaan dhugaan lafa tanarra jiru. Lafa san keessaa nageellee gad dabartee kiiloomeetira 20 waliin gala kiiloomeetira 20 darrite qilee akkuma nooyyee mootii Gujii duriitti achi awwaalameera jechuudha. Seenaan lafa tanaa maa uummati kun Booranni gaafa Gujii jala jiru maa dhabee maa argate amma ammoo godina kan deebisanii baasuu wanni jedhamu akka salphaan laallamuu qabu akka lafti biraa weeraramte akka ganda yookaan gandaa doo akka gaafa Hamzaan kaase namni qe'ee fiititti qe'ee teetiin namni sitta dhufe obboleessaaf obboleessinuu daangaa qabanii baru daangaa lafa fi qaban daangaa mana fi qaban daangaa fichaa fi qaban seera malee namni sitti darree taakkuu tokko sirraa fudhatuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoo hamattu daangaa kana dhalatu latti tun haa hubatu namuu jalaani seensuma diina baay'ee jala kanaan jira wal dhabdee walakkaa kana uumamee jennaan badii hamattu ta'aaf deemaa seenaa warri gaafa san lafa san foddaan ta'ee akkana akkas ta'e tolee dubbate suni seenaa gurraacha itti gaabbu hojjetiisaa deemaa jechuudha. Latti xiqqoo madda olaaf deemaa jira. Mee gaafii akkan si gaafadhaa gaafii sadhuma. Hawaasni keenya dararaa hedduurra ture hanga waggaa 4 kana dararaa hedduurra ture qoqqoodamsiisa ilmaan Oromoo gidduutti deemaa ture. Ofii keenyaa hawaasni keenya wal fixaa ture. Gaafa lolli kaabaa adeemsifamaa ture hawaasni keenya akkasumas mootummaa kana bira dhaabbatee mootummaa Oromooti jechuudhaan waraana kaabaa wajjin hirmaachaa ture. Amma waraana kaabaa wajjin araaramee araarri bu'eetiniin aangoo walii qoodanii biyya bulchaa jiran. Kan warri mootummaarra jiru kun biyya bulchaa jiru uummata Oromooti. Bakka biraa yookaan naannawa biraatitti nagaya buusaa Oromoo walitti buusuun ni danda'amti. Akkamitti immootu hawaasa kana bulchuu hin danda'amu. Gaafi sirrii naa gaafi sirrii naa kaachee jalqaba. Oromoo nagaa hin horata. Gaafa Oromoon tuqame mootummaa Oromoo tuqame jedhaan Oromoo adoo nagaa horatiin Wallagga adoo nagaa horatiin Gujii adoo nagaa horatiin Sikkoo Mandoo adoo nagaa horatiin waggaa afran dabar. Waggaa 4 qofaa mootii amma bara mootummaa Abiyyi Laakkonne malee bara wayyaanee irraa kaasee bara 2015 14 irraa kaasee uummati kun adoo akkana falmatu
Gaafa mootummaa Abiyyi dhufe Oromoo dhufe nagaa nuu kennirraa jedhee uummata ifirra dhaabatee ilaalaa ture. Deebi'ee nagaa arganne. Adoosu akkasiin jiru waraanni kaabaatti baname. Gaafa sanillee mootummaan kun ka ormaati jedhee ijibbaan. Gula deemee lole. Ilmaa itti dhabe. Ilmaa ilmee itti dhabe waraana kaabaa irratti guutumaan guutu Oromoo hagam haga dhumateen beektan. Warra isaa waliin deebi'anii nagaa buufatanii Oromoota duruu nagaa keessaan nagaa buusuu hin dandeenye ammallee deebi'anii rakkoo biraa fiduun haadi malee. Mootummaa ila jarri angoora jirtu kun dhiifama naa godhe. Jarri angoora jirtu kun maafiyaan gareen ijaarramte uummata giddu galeessaa fuulamaati waan takka ittiin goone uumma sun beela keessa jiru. Oromoo ati dhagarte kana waan takka ittiin goone rakkoo keessa jiru lola keessa jiru nagaan qabu karrayyuu abbootii gadi salphina abbootii gadaa karrayyuu gadi guuranii fixan. Wanni maanguddoota na fixanii lola achillee daangattu wanni maanguddoota na fixanii akkuma barbaadan tana maanguddoo uummata dura dhaabattee kan dubbanne keessaa fixanii lafa fedhasan akka fedhan sharaasharuuf jechuudha. Kanaaf mootummaan kun ammaan tanallee gaafa warri naaf fixan nyaatti ka'u tokkummaa Oromoo jedhaa iyyaa dhufu. Gaafa ammoo lafa nagaa kasilaa ta'anii yaadanii uummata kan nagaa walakkaa isaaniitiif isi ilma abbaa gadaa hin jettu haqee abbaa gadaa dhiibu ka abbaa gadaa walitti naqu maan jechuudha. Ifilaaluu qabaniif kaase sirrii mutii adeemsi isaa sirrii mutii nagaa Oromiyaa mana keeti ka ifiifimaanii naannee biyyaa eegee dhaabdeedha mana keetiin nagaa buuchee ollaa waliin nagaa waraana. Yennaa mana keeti keessa nagaa hin jira ta'e ollaalleen si tuffata sitta gamaa jechuudha. Kanaaf adeemsi mootummaa itti jiru kun sirrii mutii uummata tuffataa. Nama maatii kee tuffatee jechuudha. Maatii kee tuffattee nama nagaa jedhaa nama ala keessa deemu jechuudha. Kun sirrii mutii. Tole shaa'u ulfaatu mee yaada xumuraa yookaan dhaamsa yoo qabaatte hawaasa kanaaf waan amma deemaa jiru kana tokkummaan akka hawaasni guutuun kan ofirraa falmatan jetteetiin yookaan immoo uummata hawaasa keessaa baate hawaasa Gujii fi akkasumas Oromoo kutaa 11 dhaamsa qabdu yoo kan jiraatu taate asumaan. Galatoo dhaamsa sadii qabaa tokkoffaa humna qabaa mootummaa humnaan miila kana uummata ukkaansee namni guyyaa kaleessaa bakka ujjuma jedhamuun namni nurraa du'ee jira. Raayyaa ittisa biyyaa nama kenna fixaa jira nama hidhaa jira poolisii Oromiyaallee kana godhaa jira kan akka nurraa dhaabu mootummaa iyyannoo dabarsinaa ammallee adoo rakkoontu hin babadhanne adoo dubbiin gara tarkaanfii biraatti hin deemne akka dhaabu mootummaaf dhaamsa dabarsaa lammaffaa Oromoo badhoof dhaamsa hin dabarsu dubbii tana laala gadi bu'aa laala dhugaa lafarra jiru laala yoo dandeettan walakkaa uummata kanaa dhaabadhaa haqa abbaa haqa haa argatuuti haqi abbaaf haa galuuti Oromoo asirratti haqa sanirratti haa dhaabatu tokkummaa Oromoo tajaajilaa ammoo quncursaa qabdu. Odama qabdu nagaan fiddu. Oromoon gubbaarra tokkummaadhaa jalaan diiguun nagaan fiddu Oromoo akkanaan laala. Sadaffaa uummati keenya uummati Gujii uummati Arsii uummati Booranaa daangaara jiru kuni shira yaaddamee uummata kana walitti buusiisaaf dhufe. Uummati kun obboleeyyanii waliin nyaatee jira walirraa fuudhee jira wal keessa qubataa latti ta'e isaaniiti olii gadi wal keessa dambali'ee jiraata waan ta'eef lafa tana Boorannillee godina nuu kennan jedhee gammadee Arsii Gujii akka diinaatiin laaluu hin qabu. Arsiin maan gaafataa Gujiin maan gaafata lafa tanarraa haqi isaanii maan jedhee tasgabbaa'ee laaluu qabaa. Gujiif Arsiillee latti Booranaa kennan ta'ee Booranaa akka diinaatiin laalee Booranatti qabu. Tasgabbaa'ee dhaabbatee abbaa haqa isaa akka argatuuf uummatillee tasgabbe. Gujiillee tarkaanfii fudhataa akka jiru mootummaa irratti waajjira mootummaa irratti. Kuni itti fufa. Gaa uummata lafa irraa fuudha haga deebisanuutti mormii itti fufaa haga sadarkaa biraallee Gujii hin deema jechuun murtee mataa isaa murateera. Akkuma bifa wal fakkaatu sikkoo maddoo keessa waan jirullee quba qabaa. Bifa kanaani adoo dubbii hin jabaanne qaamni kuu haa furu Oromoon dubbii haa hubatuuti uummat keenya ammoo tasgabbiin gaafii isaatti bu'eedha galatu. Ayyoo ulfaata. Obbo Hamzaa yaaduma obbo Shaaruun kaasan irratti hawaasa keenyaa uummata Oromoo gidduutti rakkoo akkanaa uumaatiin bakka biraan nageenni waaraa buusuuf yoo yaaliin godhamaa jiru gama mootummaa kanaatiin hawaasni kun dhiibbaa akkamiitu irra ga'a dhiibbaa kana immoo ofirraa qolachuu maal gochuu qabame yaada xumuraati. Ati walumaa galatti nageenyi nama hundaaf barbaachisaadha waraanni hin barbaachisu. Kan Oromoon ofii walirratti waraana jettee dubbattu kana dhiisi rabbi nuu haa didu. Waraanni eenyuufuu gaariidhaa miti. Kun sirriitti hubatamuudha qaba. Namni miira keessaa bahuu danda'uudha qaba. Namni waan yeroo qofaa fi jenereeshina dhaloota baay'ee yeroo dheeraadhaaf waliin jiraate obboleewwan tokko ka gudeedaa fi gadaamessaa tokko keessaa bahan dhugaa yoo ta'eef. Namoonni gariin beekee kanuma akka waan haalanitti tarkaanfii fudhachuudhaaf waan adda addaa kan inni jedhanii jechuudha. So tokkummaan uummata kanaa yoomuu jiraachuu qaba. Kan Gujii Arsii fi Boorana qofaa osoo hin taane Oromoon waliigalattuu kabajaadhaaf jaalalaan tokkummaa ofii
akka sirna gadaatti akka boca kaleessa Oromduroon waliin bulaa ture akkuma abbootiin waan san baraaranii asiin gaanitti akkasii waliin jiraachuu danda'udha. Kan ammallee kan mudachiisaa jiru uummata kanallee miidhaa jiru mootummaa. Mootummaatu interferensii uummata kana uummata sanuu indigenous ta'e uummata indigenous ta'e Oromduroo waan kana kaabineef kaadireen aanaa fi araddaa irratti wanna jettu warra gubbaadhaatiin walitti hidhatanii wal aarsuun xiiqii qabatanii uummataa wajji xiiqii qabachuun barbaachisaadhaa miti dhaamsi an qabu tokkoffaa kaabinee fi kaadiree aanaa fi ganda nurraa qaba mootummaan wanni gochaadhaa jiran sirriidhaa miti murtii isin murteessitan uummanni didee jira nutis dinnee jira haga dhumaatti ni falmannaa ni morminaas bifa barbaachisaa ta'e hundaanuu ni morminaa ummata keenyalleen mobilize ni goon kana mootummaan sirriitti beekuu danda'u qaba irraa waan deebamu takkallee hin jiru jechuudha sababni irraan deebi'amneef jiruuf jireenya ummata kanaati sii tarreessa akkuma ardaan jilaa sabboo goonaa gumii gaayyoo qabu ardaan jilaa kontomaa daarimuun mi'oo bokkuu qabu ardaan jilaa sikkoo mandoolleen ka'oborsootii fi bidireef yookiin immoo raayituu fi gammoojjii baalee qofaa osoo hin taane ardaan jilaa sikkoo mandoo kaarsii bahaa arsii lixaa gadabii laangannoo diidaa baddaa fi gammoojjii baalee kunniin cufti isaa gaaddisa tokko waliin qaba ardaa jilaa tokko waliin qaba core value tokko waliin qaba ummata kan walitti buusuun waan kan walirraa dhaaluun walirraa fudhachuun sirriidhaa miti yoo kun jiraate oromummaan jiraata kabajaan akkasii haa jiraatu oromoon illeen akkasitti akka nu hubatee gosti tun illeen akkasitti ol hubattee haga ammaa hammeenya nagarre gosa kanneen irraa ka walitti bahee waa waliin jedhallee baay'ee nagarre namootuma darreetu gabbahee waa waliin jechaadhaa jira waa barreessaallee jira kana sirriitti hubachuun barbaachisaa wanni kun immoo gara biraan namaaf feeruu danda'a waan ta'eef tokkummaa keenya ani wanni ummata booranaa irraa abbootii gadaa irraa eegaa ture maddi walaabuu kasikkoo mandootii hin barbaannu akkuma gujii wal dhabne sani wal nu dhabsiisanii hin barbaannu jedhanii abbootiin gadaa manguddoon isaanii hayyoonni isaanii ka diasporaa biyya keessa akka ibsa ejjennoo baasan barbaadatu aan expectation ni kinji maaliif jennaan ummata obboleewwanii jechuudha namoonni gariin lekki nuti hin gaafanne mootummaatu nuu kenne yeroo jedhan mootummaa isinii kenne kana nageelleen illee mootummaatu gujii kenne duuba maaliif gaafattanii illee ka jedhu gaafadhee ture jechuudha dubbadhee illee ture wanni kun namoota garii dallansiisaadhaa ture aan ummata gujii disrespect godhuudhaaf osoo hin taane kan booranaatis akkas godhuuf osoo hin taane gosummaa leellisuu qofa osoo hin taane dhugaa jirtuutu haqa jiruutu kana jechuudhaaf gabbaanee dubbachaadhaa jirra nagaa barbaanna gosti tun nagaan akkuma durii waliin jiraachuudha qabdi haqni isaanii battalatti deebi'ee abbootiin gadaa kabajamanii manguddoon kabajamtee ummanni bal'aan kabajamee mootummaan tarkaanfatee irrajjatee deemuu danda'uun qabu maal barbaaddan maal fiddan jechuudhaan tarkaanfii akkasii fudhachuun dogoggora ummata kana deebi'a ummata kana wajji mari'adhaa rakkoo kana hiikaa jedheetiin dhaamsa dabarse irra deebi'ee ka dubbadhu wanni kun yoo murtii sirriidhaa argatee gaafiin ummataa kun hin deebine ummanni keessaa fi alattillee wal quba qaba inumayyuu ta duraa caalaa daran tokkoomee ijaaramee jira kana mootummaa birallee xalayaan gahee jira komiin keenyalleen himannaan keenyalleen muummicha ministeeraa bira gahee jira ka manguddoonni fi ummanni biyyaa godhu qofa osoo hin taane hayyoonni arsee sikkoo mandoo qabdu cuftisa idile addunyaa keessatti wal gahee murtoo dabarfatee jira lakki kana tuffannaa yoo jettan homaa gochuu hin dandeenyu amma humna harkaa qabdani sagalee takkaan diddaa tokko malee hayyoonni nuti qabnu ilmaan sikkoo mandoo hundi ni qabna jedhan waldaalee gara 30 olii kan qabnu idile addunyaa keessatti walii galaan xalayaan isin bira gahee jira kaabinee biraa miti beeka warra gadii jalaa miti muummicha ministeeraatii fi obbo Shimallis pireezidaantii Oromiyaa bira gahee jira manguddoonni fi abbootiin gadaallee isin bira isin kadhataa jiran haga ammaa isin kadhataa jiran kadhachuun sun immoo akka waan tokkummaan qabneetti akka gaafii haqaa gaafachaa hin jirretti akka laaltanii biran dabarre lakki ummata aanaa saniittu gaafate ummanni aanaa sanii core value sikkoo mandoo qabu cabsuu hin danda'u yoo barbaachisaa ta'e nutu hidhata ummata san nutu gorfata manguddoota san warra biraa dhiisaa anuyyuu personally hordofaa jira dubbisee walii gallee jira ammoo sodaa qaban mootummaan immoo hacuuccaa akkasiitii wanna gochuun qabu ummanni kunis walii galee tokkummaadhaan akka araara kana fiduu danda'u warri booranaatis manguddoo isaatti deebi'ee
tasgabbaa'ee dubbii kan akka laalu gujiinis akkasuma komandos akkasumatti caayaa ofitti deebi'ee mootummaa kootu nutu si ajajata waan kana nu sirreessi jechuu qaba malee uummanni mootummaan uleedhaan tumaa anatu isin ajaja jechuu ka fedhe ajjeesu ka fedhe hidhuun yeroodhaaf ta'a malee waaruu turuu hin danda'u waan ta'eef isin gosti kun manguddoonni wal dhagahaan isiniin jechuu barbaadu. Makaas kanarratti hawaasni komandoo waldaa illee garagara waliigalteen sagalee takkaan xalayaa barreessinee fi jirraa jechaa jirtanii egaa biyya keessayyuu jaarsoleen abbootiin gadaa komandoo gama mootummaa deemanii waan kana iyyannoo akka turan dhagaamaatiin ture. Egaa warra qaaman itti dhaqee wanta jedhee qaaman gaafatan sanuyyuu dhagahuu dhabaniitiin hawaasa kana akkas dararaa jiran. Xalayaa kanaan hanga furmaanni dhufattanii yaaddan? Nuti akka ofii itti amannutti xalayaan kun paaroo guddaa qaba. Xalayaan xalayaa miti. Sammuu hayyoonni idilee addunyaa keessatti jiran hayyoota xiqqaa miti. Sammuu ummata kanaati. Sammuun ummata kanaa kun immoo mootummaa Yurooppii fi biyyoota adda addaa biyyoota lixaa kana keessatti warroota mootummaa keessattis ta'e qooda adda addaa qaban waan ta'eef hayyoonni garaagaraa kunniin hundi isaa wanni kun furmaata argachuu qaba. Koonsernii akkanaa nu dhagaame badii akkanaa kanarraa immoo of baraaruun barbaachisaadha kan jedhu gaafiin gaafatame kun deebi'uu akka qabu murtiin godhame kun immoo murtii dogoggoraa akka ta'e tokkummaa ummata biyya keessaatiin wal qabachuudhaan manguddoonni akka itti deemaa jiran manguddoota kana kabajanii waliin haasawanii murtoo kana kaasanii waan ummanni barbaadu ummata mariisanii ummanni murteeffachuu akka qabutti dhiibbaa ni qaba jennee amanna. I hope dhiibbaa qaba jennee ni amanna. Ni caqafna gaa akka itti deebisan isaantu beeka. Hayyee ulfaadha obbo Shaaroo fi obbo Hamzaan yaada keessan asirratti yaada bal'aa hawaasaaf dhuftanii ibsitaniif hedduu isin galateeffannaa maqaa miidiyaa WBCtiin galatoomaa isiniin jedha. Isinis galatoomaa. Hordoftoota miidiyaa WBC sagantaa har'aaf qabannee dhufnee kanumaan goolabna yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.